እናንተ ቤስት oduu gammachiisa ganda duwwaa lamatti warri argamtan yookaan immoo magaalaa Qarsaa keessatti istaayidoomii biraan warroonni lafa bitattanii mana ijaarrattan baga gammaddan. Maaliif jennaan safara keenya hanga ammaatitti qoxaariin nuuf hin galle ture. Baay'ee rakkachaa turre jechuudha. Warri irraa qaxxalanne yoo barbaadan nurraa dhaamsu, yoo barbaadan nu deebisu baay'ee nu rakkisaa turanii har'a garuu akkuma argitan kan waan nama gammachiisuu fi waan nama dinqisiisudha jechuudha. Qoxaariin guyyaa har'arraa jalqabee ganda duwwaa lama magaalaa Qarsaa istaayidoomii bira ga'ee jira jechuudha. Argitanii akkatti nu dhaaban baay'ee nama gammachiisa. Asirraan immoo odeeffannoo dabalataa jechuudha. Warroonni waa'ee biyyaa, waa'ee Itoophiyaa sirriitti hin hubatamne jechuudha. Haala ibsaa ilaalchisee argitanii kunniin isaa akkuma argaa jirtan kun shiboo elektirikiiti. Nuuf immoo xalafameera jechuudha kan irraa kunniin. Ayyaachuu ammaan booda jechuudha. Ibsaa ji'a ji'aanan deemee kaffaladhaa. Ji'a ji'aanan deemee ibsaa kaffalaa. Akkasumas immoo jiini natti ga'ee ji'a har'aa ibsaan kaffalaa deemee ibsaan kaffala jettanii warroonni dhiphatan jechuudha. Kan dhufe haala aaddisii fi seera aaddisiidha jechuudha. Innis maalidha yoo jettanii qoxaariin akka duraanii qoxaariin ji'aan hin kaffalamu. Oduu aaddisiidha kunis. Waleen tachambar. Ila intalli haa taate tun oduma aaddisii isinii fiddi. Amma qoxaariin kan kaffalamu kaardiidhaan jechuudha. Kaardi ID jedhama. Isa san kaamma borurraan nu qaxxalu. Gaafa isatti guuttan immoo wajjumaan guyyaa boriirra jammaree qoxaariin nu galeera jechuudha. Walee baga gammaddeedhaami. Ani baay'ee gammachuu haganan jedhamu hin gammade. Maaliif hojjettan ganama ribaa ka'ee kasala qabsiisuun akkamitti akkana salachee istoofii qabu fayyadamuuf ibsaan nuti qaxxalan warri nu kennan ibsaadhaa malee istoofii hin eeyyamne jechuudha. Inna kasalli har'a kumtaalii takkitti birri guddaadhaan jechuudha bitamaa jiru. Dhugaa si fakkaatu jireenya Itoophiyaa yoo ilaalan yookaan immoo yoo namatti himanii soba fakkaata jechuudha. Inni galemti sobaa fakkaata. Haa ta'uutii garuu jireenyi Itoophiyaa sobaa miti. Qaala'insi isaa nama rifachiisa, nama sodaachisa. Haa ta'u immoo wanti beekuu qabdan namni tokko ilmi namaa tokko jireenyi soo qaala'e of ka'ee hojii mataasaa tokko uummatee waan jireenya isaa ittiin ooffatu tokko hin qaba yookaan immoo hin danda'a kan jedhamudha jechuudha. Asumarraa waa'ee qoxaariitti yoo isin deebi'e qoxaariin kun IDdhaan jechuudha. ID bitamaa hin bitatta. Bitattee raawwattee kaardii san keessa godhatta malee ji'a ji'aan hin kaffalamu jechuudha. Kanaaf isatu nu dhufe jechuudha. Warroonni qoxaarii dura galfatanillee labsiin ba'ee jira. Qoxaariin amma anaaddisii dhufe kana malee kan duraa kun hin danda'amu jedhamee jira jechuudha. Isin galeenti egaa asumarraan illee waleen tajaajila akkanatti fataa itti bashannanaartu sa'aatii kanatti jechuudha. Itoophiyaa gaafan gale hin jiraadhu yookaan jiraachuu hin danda'u jettanii guutumatti jireenya keessan keessatti hin murteessina. Eenyuunillee jireenya hin dadhabne hanga ammaa namni jiraachuu dadhabe hin jiru. Hanga ammaa namni waan nyaatee bulu dhabe hin jiru. Sababiin isaa ilmi namaa tokko waan hojii mataa ofii kan dhabe hin jiru jechuudha. Haati qabu qasiraas haa ta'u qasiraan har'a qarshii 2,000 1,800 jechuudha. Akka hojiitiin immoo shamarran keenya gola madaami hojjettani. Wanni nan isiniin jedhu gizee jireenya keessaniif warroonni gaa'ila ijaarrattanii gaa'ila keessaniin deemtan jechuudha. Asbarra bashannanaa jechuudha. Magaalaa Qarsaan hagana hunda bareeddeetti.
baay'ee bareeddeerti እናንተ beezawee magaalaa qarsaan ta'ee biyya Itoophiyaan ta'ee wantoonni garaagaraa wanti haarofti wanti addisiin wanta baay'eetu jira jechuudha isinii galee kanaaf biyya keessan galuu yookaan immoo deemuu hin በፍጹም ካንተ ሰንተይ biyya keessan galuu sodaatina koottaa galaa yoo galtan immoo warri jireenya ijaarratanii biyyaa baatan jireenya hechan diidanii kan deebi'an jireenyi qalbii miti yoo danda'amaa ta'e jireenya tokko diigee tokkotti seenaa ittanii hin yaadina isuma ijaartassan yoo isinii fooyya jechuudha warri mooyyuu osoo jireenya ijaarratiin biyyaa baatan jechuudha gadi bu'ee sinitti hima viidiyoo dabalataa isiniin hojjedha namni isin jireenya keessatti fiduu qabdan nama akkamii akka ta'e nama akkamiititu isin barbaachisa kan jedhu immoo viidiyoodhaan isinii deebi'a waan